Nufis ini dia bios dapat. Ini kayaknya kono amma haran uke tipe lefat re. Abiyuan berakase. Singkat. Bidarra oduma kapsoti watansati jiru bara dibasadiin duba cabeti ummanni wallo egasani isin amma bara dibba fishani qabana melike gadu duda ke kanjatan ni bara dibba furgutuda kapsofi tukku samatti kanjuru gafa ni cabne ummanni oromo gutu dura katjaba Amas wanis lidar tafsir Rasulullah asas fitin diresu ummanni oromo da bakka jirtaniti oromo shawa oromo wallaka oromo wallo oromo arsi oromo harar wallo dujin ibte bakka jirtu wadati hatta walidi dirmanni wal baradu kana tafsir lidar Rasul qata jarra shanca jarra jahdura eddo kana turan humni adda gamu kaaba kanatti dhufeeti buqise asirraa jechuudha asirraa buqisan yoo deeman jaarraa tokko bira gara bara 90 wayii kas jedhu bara dhibbaas kan jaan jiru akkan asii buqqanii garuma amma oromiyaa kana turaniit jaarraa tokkoon boodammoo asuma deebi'anii galan waggaa walajjeese nama wajjeese santu galee gosa isaatiin ani warra abaluutti wallaalee kunoo manarraa bahaa jedhaan in baqata maddii mirgaan baqatu gara bitaa baqata bishaan takka lama sadii afur shan jennee bishaan torba faaba gosat yaa ummata keenya hojiin kun waan jiru gizee ila sillaasee yoo seetti adda addaan baasee inni fedhe dhugee inni fedhe raasee gadi akorbaa jedhu ummata albaasee gayituma misoomaa kan booraa baasee hayla sillaasee laalamee akkasitti jaarsoonni eebbisanii abbaan amantii eebbisee fi dubartoonni achi bahan eebbisanii fi amaanaa keenya sitti kennine sa'a keenya nama keenya ijoollee keenya sitti kennine nu bobbaasinu gashisi jala bobbaana si jala bobbaane kallaa kan jiru irra tarakkabaninis sinirra taqabbalee jira jedhanii marga hamanitti nageenyi rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota keenya warroonni YouTube chaanaalii keenya faarawaa taatan subscribe gochuun nu deeggara isinin jenna kanneen maamila ulfoof kabaja taatan ammoo share akkasumas comment jalatti anis wallo jechuun barreessuu hin dagatinaa isinin jenna marree ulfina qabdu isinin jechuudhaan kutaa jalqabaa waa'ee oromoota walloo documentary jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheetii jira hanga Addisaa Gadaatiin. Oromoon walloo oromoota baarentuu keessaa isaan tokkodha. Uummanni kunis kaaba shawaa irraa hanga naannoo Tigraayitti faca'anii argamu. Oromoon walloo akkuma oromoota kaanii qotee bulaa fi horsiisee bultoota. Oromoon walloo daangaa uummata Amaaraa fi Affaar gidduu kan jiraatu saboota kanneen waliin walitti bu'iinsa isaanii isaan walakkaatti ta'uun waanuma baratamedha. Oromoon walloo naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Kamisee jedhamu gaaffii guddaadhaan akka afaan isaatiif baratu seenaaf duudhaa isaa afaan ofiitiin akka baratuuf gaaffii irra deddeebi'ee kaasuun murteeffataa kan turedha. Oromoon walloo seenaa keessatti Kamisee baatee warra Iluu warra Qaalluu warra Baabboof Raayyaa kanneen hafanis baay'eedha. Oromoon walloo akkuma afaan Oromoo beekan afaan saba birootis ni beeku. Ilmaahu saba jabina keessaa dhandhacha Oromoo yoo jedhame nama hin mamsiisu. Oromoo walloo jaarraa kanaan sadacha jedhan hiika isaas Oromoo afaan isaa hin beekne jechuun moggaasaniifis garuu eenyummaasaa agarsiise. Oromoon walloo gosoota hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni jiille, arxummaa, qorii, dugugguruu fi kan kana fakkaatan walloo dachii sochiin cimaan keessatti taasifamaa turedha jedha. Mootummaan Haayile Sillaasees ta'e warri achi duraa erga lola adeemsaa turanii booddee hojii isaanii itti fufuun galma gahuu baatus walakkeessa ture. Haa ta'uutii uummanni lammii Habashaa yookiin Amaarota finxaaleeyyii Itoophiyaa abbaa biyyaa godhuuf egaa hojii ofii isaanii jalqabanis
Goojjamiif Gondar irraa kaasuun safara jechuun gara Oromiyaa fe'ee booda akkas jedhee dhaamsa dabarfatee biyyatti isin dhaquuf deemtan uummata afaan gaallaa jedhamtu irra jiraata. Lafti lafa bareedduudha. Kanaafuu isin afaan isaanii hin barinaa, isaan keessan haa barani jedhaniitiin seenaa hin jirre waa hedduu dogoggorsiisuuf yaalanis Oromiyaatti qajeelan jedhama. Tokkoffaa lafti isaaniif dhiyaattu lafa seenaa mijattuu taatus seenaa keessatti waan hedduu gurguddoodha kaasuu dandeenya. Egaa kun seensa keenya. Onneen koo jaalala suma kan leellisu Sullamarraanii daandii walloo qahee kan keerra baasa ol ilaalu samii bal'oo ni yaada kan kenna kaasa. Sullamarraanii daandii walloo qahee kan keerra baasa ol ilaalu samii bal'oo yaada kan kenna. Qaroominaaf guddinni uummata Oromoo Walloo maal fakkaata? Raayyaa fi Yajjuu 1769 1855. Egaa fulbaana kutaa tokkoffaa keessa seenaan kun hanga jaarraa 20ffaaf 21ffaa ammaatti Oromoo Baarentumaa Karrayyuu Arsii Gana Ituu Harkicha Raayyaa Yajjuu yoo ta'an Dillachaa ilmaan Basso Liban Walloo torban. Egaa isaanis Afree fi Sadacha yoo jedhaman warri Afree warra Qaalluu akkasumas laga Goraa laga Hidhaa fi laga Amboo Sadachi warra Hebanoo warra Iluuf warra Baabbooti. Kabajamtoota caqastoota keenya ummata Oromoo fi seenaa isaanii wal barsiisuun dirqama keenya waan ta'eef hidgalatiinsa yookiin qaccee ummata Oromoo Walloo fi Raayyaa Yajjuu jalqabni isaa manni Oromoo Walloo damee Baarentumaa kan gosa Karrayyuutiin ramadamanidha. Karrayyuunis gosa hunda keessaa hangafa kan Baarentuu yommuu ta'u damee Booranaa kan gara bahaatti qubatee ta'uu isaas barruun seenaa ni addeessa. Gosti Karrayyuu damee gurguddoo Bassoof Dullachatti qoodaman. Dameen Dullachaa keessaasis Libanii fi Walloo ni argamu. Liban gara kaaba Gondaritti yommuu qubatu Walloo immoo naannoo amma Walloo jedhamee waamamutti qubatan. Kanumaan wal qabsiisee gosti Oromoo Walloo kan Walloo bakka gurguddaa lamatti qoodaman yommuu ta'anis isaanis Afree fi Sadacha jedhamuun beekamu. Gosa Afree kan uummata Walloo jala balbaloonni warra Qaalluu akkasumas laga Hidhaa fi laga Amboo kan argaman yommuu ta'u gosa Sadachaa keessatti ammoo warra Hebanoo akkasumas warra Iluu warra Baabboo jedhamu. Oromoon Walloo gara kaabaatti qubatan keessaa Raayyaa fi Yajjuun gosa gurguddoo ta'uu isaanii barruuleen seenaa ni addeessu. Yajju maqaa biyyaaf kenname ta'uu isaas akkasuma Oromoonni achi qubatan afran Yajjuu dooranii Boqojjii warra Kaaloo warra Ruufoo Roobaa fi Igguu jedhamaniitiin beekamu. Kabajamtoota hordoftoota keenya garaagarummaa fi tokkummaan Walloo Yajjuu fi Raayyaa ilaalchisee qorannoon gadi fageenyaan gaggeeffame bakka hin jirretti egaa beessuu keessatti nutis seenaa uummata kanaa yaadatamuu waan qabuuf barruulee adda addaa kanneen afaan Ingilizii irraa barreeffaman walitti qabuun seenaa habaabotarraa iyyaafanneen egaa har'a eegallee jirrame isiniif ibsina. Seenaa dagatame bakka hin yaadatamnetti qaroomni tokkummaa dhugoomsuu tokkolleen hin jiraatu. Kanumaan wal qabsiisee egaa barreeffama kiyya har'aa keessatti wantoota gurguddoo isiniif seenaa ta'an The Oromo of Ethiopian History 1570 akkasumas up to 1860 jedhuu fi kunis Professor Muhammad Hassan wantoota barreessan The Oromo Christian Highland Kingdom 13 duwwaa duwwaa hanga 17 duwwaa duwwaatti Professor Muhammad Hassan barreessanii fi Islam in Ethiopia Tringham publish kan jedhuu fi akkasumas seenaa kana keessa seenaa uummata Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jildii 2ffaa jedhu kan Alamaayyoo Haayileetiin barraa'an hedduun isaanii kan ibsan ta'us mee anammoo seenaa qindeeffadhe keessaa dookumentarii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Seenaa kana yoo kaasan
Seenaan Oromoo Walloo baay'ee bal'aadha. Goototas akka galaanatti nuuf oomisheetanii jiran. Oromoon Walloo jaarraa tokkoof cunqursaa alagaa jalatti kufanillee takka osoo eenyummaa isaanii hin dagatin seenaa isaanii tikfatanii eenyummaa ofii kabachiisanii saba as gahan yoo ta'an Walloo qara sadi gidduutti egaa qarqabaman jechuun walakkaa jaarraa tokko oliif Amaara wal aansoo walqaa gama kaa Oromoodhanin cercer arma gad jira cercer Oromoodhanin waarsu arma jira seen jenne waarsu kan qabattu eeboo ga'ee eeboorraa as deebi'ee akkanaan mutaadaraansaa sara gaabichee wal fuudhu quboodhaan wal fuudha quboo abaluuti jedhama maal godhe warri manguddoon dhugaa nutti himani tokkummaan sababaan tokkummaa uummata kanaa maal inni bulchiinsa sirna bulchiinsa isaaniiti soo isa kana balleessuu qabna jedhanii irratti duule jechuudha jarri oggaa irratti duulu sirna gadaa kana jalaa balleessan sirna gadaa jalaa balleessinaan seera abbaa ormaa kan jedhu tumatan seera abbaa oromoo kan jedhamee beekamu tumatan odaa garaa doo kana jedhamu seera abbaa oromootiin amma kan bulaa jiru uummanni kun seera abbaa ormaa jedhama maal godhe ilma eenyu nu geggeessa kan jedhamu laalamee akkasitti jaarsoonni eebbisanii fi abbaan amantii eebbisee fi dubartoonni achi bahan eebbisanii fi amaanaa keenya sitti kennine sa'a keenya nama keenya ijoollee keenya sitti kennine nu bobbaasinu gashiisu jala bobbaana si jala bobbaanee gallaa kan jiru irra tarakkabaniinis sinirra taqabbalee hin jira jedhanii marga haamanii itti kennanii marga sanii qabatee galee du'aa irratti godhatanii amma barashanii geggeessan. Egaa akkuma beekamu ammas deebineetiin jirra. Gootittii jabduu seenaa ajaa'ibaa hojjette giiftiin Oromoo yajjuu kan taate Warqituu Sheek Jaafar abbaa gooticha tolaa namoota warraaqsa sana keessatti iddoo guddaa qabanii fi ga'ee wareegama lubbuu kaffaluuf ofitti murteessanidha. Mootichi Teediroos bara sana duguggaa sanyii haalaan jabeessee ture. Ilma Warqituu Hamdaa jedhamus kan booji'ee bakka buutee isaas dhabamsiises Teediroos ture. Warqeen gumaa ilma ishee sana ba'uuf ciistee bulteetiin beektu yeroo Minilik seexaanichi sun ka'e Teediroos fonqolchuu yaales jibba Teediroos irraa qabdu sanaaf diinni diina kootii anaaf fira kootii jechuun Minilikiin humna waraanaa fardaan deeggaruuf yaalte. Waraana Teediroos kan mormoriin as darbee uummata Walloo Oromootti duulan humna warqeen durfamuun waraana habashtichaa Teediroosiin durfamu sana achi dachaasuun mormoriin ceesisanii buufata waraanaa Teediroos biratti waraana namtittii hedduu erga fixanii booda warqeen gootittiin sanyii dhiiraa sun Maqdaalaa irratti Teediroosiin biyyoo nyaachiste. Gumaa ilmoo ishee fi gumaa Oromoos ba'atte. Bara sana waraanni Ingiliiz lammii Ingiliizotaa kan Teediroos sababa doofummaa isaaf fuuluma diimatanii faranjii ta'aniif meeshaa waraanaa hojjetu jedhee yaadee naaf hojjedhaa malee hin galtani jechuun humnaan qabee hidhe sana baafachuuf dhufanii kaaba Itiyoophiyaa jiru turan. Biyyicha keessas Teediroos barbaaduu otoo jiranidha. Warqeen kan isa ajjeeste ajjeesuudhaafis faranjoonni sun egaa gootummaa ishee Oromoof baay'ee ajaa'ibsiifataniitii galanii. Kabajamtoota hordoftoota keenya mee amma immoo waa'ee seenaa keessaa sirna gadaa Oromoo Walloo balleessuuf sababa tokkummaa uummata kanaa wallaalchifatuuf tooftaan diinni baasetti tooftaa biraa baasuudhaan sirna gadaa balleessina yeroo jedhanitti seera abbaa ormaa jechuun Oromoon seerota gurguddoo egaa keessa seera yaa'a torbaa kan jedhamu seera gosa torbaniif araara abbagaar akkasumas seera hojja dhabeeyyii kan abbootii murtii seera hamilee seera abbaa dhiiraa jalqaba caasawwan abbaa dhiiraa wajjin dhageeffanneet walitti deebina. Tullamarraani daandii Walloo gahee kan keerra baasa ol ilaalu samii barnoon yaada kan kenna kaasa. Tullamarraani daandii Walloo gahee kan keerra baasa ol ilaalu samii barnoon yaada kan kenna kaasa. Yaada kan kenna kaasa. Yaada kan kenna kaasa. Oromoo naannoo biraatiif illee waan addaa kan ta'uu danda'u guddisa ijoollee irratti yoo hojjette amma isa biraatti dhiisitti kitaaba tokko ba'a guddisa ijoollee jechi koo ijoolleen amma daa'ima ogaa guddifnuun bara torba keenyan waan hundumaa barattee dhufti ijoolleen daa'imni. Karaa kan jennu qabna aadaa bultumaa qabna
aadaa fuudhaa heerumaa qabna, aadaa nyaataa qabna, aadaa uwwisaa qabna, aadaa hawwisaa qabna, aadaa bashannanoota adda addaa qabna. Seera immoo walitti araarfamnu kan namni ogaa walitti immoo walitti hedduu ilaallee hablee keenya ittiin araarfamnu qabna. Seera wadaajaa qabna. Seerota jama guutuu nu harkaan banne afaan keenyaan walitti hin Baqqala wayyaafaa baay'ee daddaamaawwan faranjisaa waggaa ijira arganaan sittuma. Amallachiise Haile Sillaaseen dhaqeechita biyyoota dhiyeessaa balaa jallaqee waannaan arbanyaadhaa jaranaal Abbabaa Aragaay kan jedhamu Itoophiyaa isaa. Oromoon gosa walloo qabsoo mirga isaatiif kan eegale jaarraa 13ffaa ta'uun ni beekama. Haa ta'utii jalqaba mootonni walloo akkuma sulxaanota ifaat maqaa isaanii Haqaadiin Jamaaliddiin jedhamu isaan moggaasa mootota isaanii Shaamas Aldiin yookiin Daawuldiin jedhamuu fi mootummaa Muhammadochi eegalanii fi booda keessa garuu maqaa farda isaanii duuba itti dabaluun abbaa jiruu abbaa jabboof kan kana fakkaatan of moggaasuun oromummaa isaanii akka ibsaa turan himama. Kana keessaa mootichi cimaan inni duraa Muhammad abbaa jabboo akka ture seenaan lafa kaa'a. Haaluma kanaan jalqabbiin mootummaa walloo yookiin Muhammadochi Oromoo amantii muslimaatiin hundeeffama mootota walloo wal qabatee seenaan kan dubbatu jalqaba abbootii waraana warra qaalluu naannawa garfaa jireeniin akka eegale himama. Wiirtuun siyaasaa warra qaalluu hundeeffame kun dhawaataan achi gara lixatti socho'uun garfarratti qaccee Muhammadochi warra heebanootti gurmeesse. Hundeessuun mootummaa Muhammadochi kunis nama godaanaa Baabboo jedhamu yoo ta'u booda garuu aadaa fi akkasumas maqaa Oromoo guutuun akka amantii Islaamaa fudhatan dubbatama. Oromoon walloo weerara Imaam Ahmad Ibrahim Algaazii amantii Islaamaa kan fudhatan yoo ta'u jaarraa 19ffaa dura qe'ee mootota warra heebanas islaamummaa dhiisuun amantii kiristaanaa akka fudhatan jedhaniitiin seexaanonni Habashaa barreessan. Sanyii godaanaa Baabboo kan ture namni maqaan isaa Arbooche jedhamu kun ka'umsa mootummaa Oromoo walloo warra heebanoof hundee akka ta'aniif sanyii Muhammadochi akka mootummaatti kan hundeessanidha jedhama. Kanuma irraa ka'uun walloo mootummaa ifaat kan islaama mootummaa Nuur Huseen Shiins Aldiin Daawuldiin hundeessanirraa dhufee warra godaanaa Baabbootti kan ce'u ta'uu isaa nama hubachiisa. Mootummaan warra heebanootti hundeeffame kun hambaa mootota ifaatirraa ka'ee booda 17 duwwaa keessaa achi cimee ba'ee jedhu. Mootummaan walloo hanga 1916tti aangoorra ture yoo ta'u dhumarratti Lij Iyyaasuuf abbaa isaa Nugus Mikaa'elitti sadarkaa mootii biyyaatti ga'ee akka kufe himama. Kanatti aansee immoo seenaa mootota walloo tokko tokko yaa ilaallu. Akka odeeffannoon Oromoo baatirraa walitti qabanne bu'urri mootummaa Muhammadochi kan eegale naannawa garfaat yoo ta'eyyuu kunis bara 1650 keessa akka ture. Mootummaa warra qaalluu yookiin garfaa keessatti hundeeffame kun waggootaan dhawaataan gara warra heebanootti akka cehees dubbatama. Bifuma wal fakkaatuun mootummaan Yohaannis Yejjuus yeroo kana abbaa gaattii yookiin abbaay walaleetiin hundeeffame garuu baay'een isaa dursa. Haa ta'u amantii Islaamaa wal qabatee akkuma dura kaasnetti moototiin yookiin sulxaanotni Shawaa fi Ifaat kan wal qabatu yoo ta'us Oromoota Tiringham amantiin Islaamaa kaaba Itoophiyaa keessatti babal'ifachuuf carraa guddaa kan argate jaarraa 10ffaa keessaa hanga 12ffaa akka ta'e ifa godha. Kana bira
barreessaan musliima Hussein Ahmad amantii islaamaatii fi akkasumas madrasaan gara walloo bahaa seene jaarraa sagalaffaa keessa akka taa'es ifa lafa kaa'an. Mootummaan Oromoo walloo kun akkuma gosaaf balbala isaaniitiin iddoo jiranitti of cimsuun diina isaanii dhufee qolachaa yoo wal dhabanis walitti duuluuf wal liqimsaa hanga bara 17 duwwaatti akka turan ragaaleen ni dubbatu. Raayyaa Mo'aasiboo gabaa dhaqee gumee binnaa waanyuun argee